barakamiyyuu sirna gita bittaa irratti malee Itoophiyaatti qabsaa hin beeku. Imala ijaarsa Itoophiyaa waliin qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa fi walqixxummaadhaaf taasisaa ture kuni wal simatamoo wal dhiita. Mootiin Bahara Nagaash bulchisuun dooreedhama Oromoodha. Eertiraa keessatti magaalaa guddoo tokko maqaan ishee Baarentuu jedhamti. Waa'ee Booranaaf Baarentuu maal beekuuf maqaa moggaasanii jijjiirama asitti gaaffileen uummanni Oromoo qabatee ittiin qabsaa ture kamtu deemu. Bita mirga fuuldura duuba ilaaluun barbaachisaa miti. Oromoon guutummaatti bilisoomeera. Period. Egaa gaaffiin qabsoo Oromoo kun deebii argachaa jiraate maddi rakkoo nageenyaa Oromiyaa kun maalidha? Kaayyoo ganamaa jennee walabummaa inni meecaaf tuulamaa taanaan ganamni keenya waa'ee walabummaa jirreen kaasa. Daangaa amma jiru kana kan sarare tokko Gobanaa Baajeeti. Waliigaltee Piriitooriyaa kana ifatti diiguudhaan waraanaa fi of qopheessaa jira. Namoonni kaleessa nuti mana hidhaa keessaa baasneetu bosona galee warra kaleessa hidhe wajjiniin hariiroo uummatee qabsaa jira. Maaliif harkifatee maaliif galma ga'uu dadhabe? Kan biraa dhiisii hoomaa waraanaa biyyoolessaa lachiin jiru guutummaatti of bulchuu maal barbaacha jettee gaaffii dhugaa hin qaban. Dhuguma uummanni Oromoo abbaa dabareetti tammaarrachaa jira moo waan isaaf maluun arganne moo kamitti ilaaltu suni waan kana? Kan ofii qabateetu kan keemmoo kan waliiniiti waliin qooddachuu qabna qofaa kee murteessuu hin dandeessu jedha. Kun walqixxummaa jibbuurraa kan maddudha. Mariin ABO shanii wajjin taasifamaa ture jira. Maalirra ga'e? Oromoon Itoophiyaadha. Itoophiyaan Itoophiyaa irraan fottoqu. Oromoon Itoophiyaadha. Deebii ministeera muummee Abiyyi Ahmad qabsoo waraana bilisummaa Oromoo fi gaachana uummataa. Oromoon Itoophiyaadha. Itoophiyaan Itoophiyaa irraa hin fottoqu. Oromoon guutumatti bilisoomeera. Jechoonni kun dhiyeenya kana ministeera muummee Abiyyi Ahmad irraa dubbatamanii afaan nama hundaa irra marsaa kan jiran akkasumas mata duree marii mormii fi falmii ijoo ta'e bakka hundatti ka'aa jirudha. Uummata seenaa dhiigaa fi lafeesaatiin biyya kana ijaare kana ilaalchisee dhuguma gaaffileen waggoota 100 oliif ka'aa turan deebii guutuu argatanii jiru. Maaliif ministeerri muummee Abiyyi Ahmad har'a Oromoo bilisomsuuf qabsaa'uun gowwummaadha jechuun dubbatan. Gama birootiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo fi qaamonni qabsoo hidhannoo gaggeessan har'as bosona keessatti gaafii maaliif dhiiga dhangalaasaa jiru eenyuuf qabsaa'u? Dhimmoota kanarratti maddoota manamoorraa oduu isinii qindeessinee dhufnee jirra. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib godhaa. Viidiyoo kanallee laayik sheer gochuudhaan hanga dhumaatti nu waliin tura. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad turtii miidiyaa OBN waliin taasisaniin dhimmoota seenaa qabsoo siyaasaa Oromoo gumaacha uummanni kun ijaarsa Itoophiyaa keessatti qabuu fi gaaffilee bu'uuraa uummatichi gubbaa hanga jalaatti kaasaa ture irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Akeekni fi seenaan qabsoo uummata Oromoo waggoota 100 oliif ture kun ijoo sadan irratti kan hundaa'e ta'uu ibsan. Inni jalqabaa gaaffii diinagdee fi lafaati. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad akka ibsanitti Oromoof lafti meeshaa bu'uuraa qofaa miti. Lafti Oromoof lafee isaati. Seenaa keessatti garuu galteen misoomaa guddaan kan ture laftis ta'ee humni isaa saamamaa sarbamaa fi namoonni biroo qooddataa kan turan ta'uu yaadachiisan. Lafa koo fi humna koo naaf deebisaa kan jedhu qabsoo ijoo jalqabaa ture. Amma garuu heerri mootummaa ammaa lafti kan ummataa fi mootummaati jedheetumus mirga sana guutummaatti goonfachiisuu akka hin dandeenyee fi hangammaa gaaffiin lafaa deebii guutuu argachuu baatus adeemsa keessa jijjiiramnii fi deebiin abdachiisaan dhufaa jiraachuu eeraniiru. Gaaffiin lammaffaan immoo gaaffii sabummaati. Kunis mirga afaan aadaa fi eenyummaa ofii kabachiifachuu guddifachuu fi sadarkaa guutuutti of agarsiisuudha. Gaaffiin sadaffaan ammoo gaaffii dimokiraasiiti. Uummanni Oromoo bara dheeraaf sirna gadaatiin aangoo qooddatee yeroodhaan daangessee seeraa fi heeraan hirmaannaa uummataan of bulchaa kan ture uummata duriiti. Sirni dimokiraasii ala jiru gonkumaa aadaa isaa waliin kan hin deemne ta'uu fi ofiin of bulchuun akka seenaa isaatti dhiigaa fi foon isaa keessa kan jiru ta'uu addeessaniiru. Dhimmi biraa baay'ee xiyyeeffannoo argisee fi sadarkaa tarsiimawaatti ka'e gumaacha Oromoon ijaarsa Itoophiyaa keessatti qabudha. Jecha ministeera muummee Abiyyi Ahmad kan namatti toluu fi gadi fageenyaan dubbatame kanaan Oromoon haphee ta'ee biyya kana walitti qabuu fi utubuu isaa jechaan osoo hin taane gochaa fi dhiigaan kan mirkanaa'edha jedhan. Waraana ammayyaa Itoophiyaa ijaaruu, birookiraasii biyyattii uumuu fi injifannoowwan seenaa gurguddoo kanneen akka Adawaa, Maacoo fi Baadimmee keessatti ashaaraan Oromoon kaa'ee namni haaluu danda'u akka hin jirre dubbataniiru. Biyya kana ijaaruuf abbootiin keenya dadhabaniiru. Biyyi kun garuu hamma dadhabbii keenya nuuf hin deebisne, sirnaan nuuf hin barreessine jechuun seenaa jal'atee fi miidhaa gahaa ture.
ture saaxilaniiru. Garuu dhimmi hundarra marii fi falmii guddaa kaasaa jiru haala bilisummaa ammaa fi qabsoo hidhannoo ilaalchisee yaada adda addaa jirudha. Ministeerri muummee Abiy Ahmed Oromoon ammaan tana guutummaatti bilisoomeera jechuun akkasitti ibsu. Oromoon bilisoomeera bitaa mirga duubaa fuuldura ilaaluun hin barbaachisu. Oromoon guutummaatti bilisoomeera. Oromoo bilisoomsuuf har'a qabsaa'uun gowwummaadha. Bilisummaan qaamaan yookaan aangoo qabachuun qofaa miti. Oromoon sammuunis bilisoomeera. Gaafii fi hawwii garaagaraa qabaachuu danda'us garbummaa kaleessaa irraa bilisoomuu qofa osoo hin taane gonkumaa kana booda garboomuuf qophii miti. Gama qabsaa'otaa fi waraana bilisummaa Oromoo irraas yaada kanarraa faallaa ta'etu jira. Oromoon har'as mirga ofiin of bulchuu guutuu hin arganne. Abbaa biyyummaa lafaa akkasumas miidhaa fi sarbama mirga namoomaa har'as itti fufee jiru dhaabsisuuf uummata Oromoof qabsoofne jedhu. Gamni kun gaafiin uummata Oromoo inni bu'uura kaabinee aangoo qabachuu qofa osoo hin taane abbaa biyyummaa dhugaatii fi murtee uummata Oromoo irratti hundaa'e mirkaneessuudha jedhanii amanu. Ibsi ministeera muummee Abiy Ahmed kun haala siyaasaa ammaa adeemsa marii biyyaalessaa jiruu fi waraana gamasii fi gamanaatiin uummata miidhaa jiru waliin wal qabatee xiinxaltootaa fi uummata biratti yaada adda addaa kaasaa jira. Isinoo yaada ministeera muummee Abiy Ahmed Oromoon bilisoomeera jedhu kanaa fi gama biraatiin qabsoo waraana bilisummaa Oromoo haala dhugaa lafa jiru waliin akkamitti ilaaltu? Gaafileen uummataa deebii guutuu argataniiru moo ammas kan hafutu jira? Yaadaa fi xiinxala keessan koomentiidhaan nuuf qooda. Chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Mallattoo bilbilaa sana tuquun odeeffannoo hundaa saffisaan argadha. Hanga viidiyoo birootiin yookaan oduu birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.